Bishani sai dosa geti jalabun Malta yesu yochubamne Oji warmadin kifati suba ye ojana Afura geti odibamne Silamna inda butura gofta wangelike Mider bamal kandumase Tifu samai tindu yadatu akadalu Ojeta pura tilendi Utu ya malta burkan Kenya virise Kande bote akaru buti Ormiru fe bidiru mana ketra badamu Nurare bera ijamanti Nuo amayu ulaga baye dari ruda Ngenyela pagara deli Yawa kaele aze altoko nu yarenu Sepo bachura tamne rati Jamno gaduga sifta ufena bararute Obdi tumura kanerati Kanitindemnu nufani malo ijapura Numari jamu magenyati Sifo salvada ija kenyara utu kafe Kole chubbu isa nura kisu Sibiati furmatar kata kanikarebe Enjiru wanti sirakisu Utu ya malta burkan Kenya virise Kande bote akaru buti Ormiru fe bidiru mana ketra badamu Nuraya bera ijamanti Nuo amayu ulaga baye dari ruda Ngenyela pagara deli Yawa kaele aze altoko nu yarenu Sepo bachura tamne rati Tole, gaarummaa Waaqayyoon nutti agarsiisee yeroo kana fuula isaatti akka argamnu sanu gargaareef waa'ee keenya gaarii goonee galateeffannaa. Maqaan isaa ardiif samii gubbaa irratti kan galateeffame haa ta'u. Guyyaa kana mata duree waadaa abbaan gale yookaan immoo waadaa Waaqayyo gale mata duree jedhuun galgala kana ergaa murteessaa fi gabaabaa ta'e tokko ilaalleetiin jenna. Garuu achiin dura hundumti kennayyuu haaluma nu mijateen fuula Waaqayyootti yeroo dhiyaannu kadhaadhaan jalqabneetiin jenna. Inni jilbeeffadhaa akkuma isin mijatetti fuula Waaqayyootti dhiyaatu. Jaalala addaa nu jaallattee tokkicha ilma kee dabarsitee nuu kennuun ilma kee oduun sassanne nuu kennuudhaan karaa ilma kee waa hundumaa nuu kennuuf waadaa waan nu galteef isa nuu galte illee galmaan waan geettuuf waan geetteef illee galanni si haa ga'u. Abbaa hundumaa yoo waltaate nullee kennaati nuuf kenniteef namoota malan ta'uu barbaanna. Kennaa keellee fudhachuu barbaannaa. Hiikkaa kennaa keessa dhugaallee baruu barbaannaa. Araara keetiin gara keenya midhadhu seenaa keenya jijjiirii. Guyyaa nadhaanuuf guyyaa dhagaa yaadannoo isa Yaaqoob dhaabe dhaabnu akka nu ta'uuf nu gargaari. Dhugaa dubbii keetii akka barraa'in nu barsiisi. Fedha kee raawwadhu hafuura ilma keetiitiin nu guuti maqaa gooftaa Kiristoos irratti kadhanna abbaa. Ameen. Tole. Akkuma mata duree irratti namoonni tamsaasa kallattii ilaalaattan arguuf jirtanitti waadaa abbaan nuuf gale yookaan immoo waadaa Waaqayyo nuuf gale ka jedhu irratti ilaalla. Mee garasitti dunseen kallattiidhaan yoo seenneetiin jedhu mee macaafa qulqulluu dhadhee macaafa qulqulluurraa dubbifnee kaanee yaada kanarra yaadaan gabbifneetiin jenna. Macaafni qulqulluun akkamitti akka dubbateetiin jedha achiin booda ilaalla jechuudha. Hojii ergamootaa boqonnaa 1:4 irraa akkana jedha. Isin wajjin utuu jiruu jedha Kiristoos. Utuu isin wajjin jiru namoonni hundinuu yaada kan akka waan hordoftan barbaada. Utuu isin wajjin jiru abdii abbaan koo isiniif kenne isa ani isinitti hime sana eeggadhaa malee Yerusaalemii maaliin godhinaa jedheen hin bayinaa jedhee isaan abboo. Okay. Yeroo Yerusaalemii hin bayinaa jedhee isaanitti himu abdii eenyu isaanii gale jedhee isinii gale jedheen. Abdii abbaan koo isinii gale. Kaammoo ani maal godhe isinitti hime. Kaa isinitti hime.
waadaa abbaan galeerutu jira jechuudha. Waadaan abbaan galee kana Kiristoos dhufee maal godhu? Nutti hime. Waadaan nuu kennamu waadaa kana jechuudha. Ahaa, waadichi lakkaa Kiristoos dhufuu isaatiin kan jalqabe oduu hin taane Kiristoosiin uduu Kiristoos gara biyya lafaatti dhufin waadaa eenyu galeera jechuudha. Waadaa abbaan galeera. Waadaa abbaan galee kana Kiristoos immoo maal godhu? Nutti hime. Gaafa hojii ergamoota boqonnaa 2 keessatti hojii ergamoota boqonnaa 2 yeroo dubbifnu gaafa hafuurri qulqulluun duuka butoota bu'eetii hundinuu maal ta'anii hundumtinuu hin machaanii gaaf jedhani lakkoofsa 13 irratti kaan immoo isaan kun daadhii jabaa quufaniiru jedhanii maal godhan jedha itti ga'isanii jedha. Deebiin Phexros deebise garuu Phexros garuu warra 11 wajjin dhaabatee sagalee isaa ol fudhatee namootatti dubbachuutti ka'e. Isin yaa warra Yihuudotaa warri Yerusaalem jiraatan hundinuu mee hubadhaa dubbii koos isiniif haa galu jedheen. Dubbiin koos isiniif maal haa godhu? Haa galu waan wayii hubadhaa jedheen. Jarreen kunis kan machaan isinitti hin fakkaatin amma ganama yeroon sa'aatii 3ffaadha. Inni asitti ta'e kun garuu waan Waaqayyo afaan raajicha eenyutiin dubbateedha jedheen. Iyyoo'eliitiin dubbateedha. Dhufee deemuu gooftaa Yesuus Kiristoositiin kan daangeffame miti dur waadaa galameera jedheen. Inni asitti guyyaa gara dhumaatti akkana ta'a. Waaqayyo foon qabeessa hundumaa irratti hafuura koo maal godha jedheera. Foon qabeessa hundumaaf hafuura koo nan kenna. Ilmaan keessaniif intaloota keessanitti raajiin dubbatu. Dargaggoonni keessan mul'atan argu manguddoonni keessanis abjuu abjootu jedhameera. Kan jalqaba eenyu galeedha jedhaa. Kan abbaan waadaa galeedha jedhaa. Aadaa dubbichi dubbeen waadaa galeedha. Abbaan waadaa galeedha. Kanaaf Roomee 8:32 irratti macaafni qulqulluun maal jedhaa? Waaqayyo ilma isaa utuu hin sassatin eega ilma isaa dabarsee nuuf kenne akkamitti karaa ilma isaa waan hundumaa tola nuun kennure. Waan hundumaa kan jedhame kan dur waadaa gale san jechuudha. Kan dur waadaa gale isinii kenna kan jedhameerutu jira. Waadaa galameerutu jira. Waadaa galame san lakkaa ilma fi wajjin maal godha jechuudha. Tola nuuf kenna jechuudha. Tola nuuf kenna jechuudha. Waadaan kalame kun kakuu moofaa keessan turre jechuudha miti. Mee wangeela Roomee boqonnaa 8:32 dhaqeetuma dubbisee deebinaa itti kennee ericha beenna garuu akka dubbifnu jechuudha. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 32 akkana jedha. Roomee 8:32 irraa. Waaqayyo ilma isaa utuu hin mararfatin hunduma keenyaaf dabarsee erga kenne waan hundumaa immoo ilma isaa wajjin tola nuuf hin kennuure jedha. Okay. Waan hundumaa ilma wajjin maal godha? Tola nuuf kenna. Eenyutu nuuf kenna? Waaqayyotu nuuf kenna yookiin immoo abbatu nuuf kenna. Sababni isaa isiniif kenna jedhee maal godheera waan ta'eef? Waadaa galeera waan ta'eef. Kiristoos immaanuu lakkaa hafuura qulqulluu isiniif kenna gaaf jedhu isa eenyu isiniif gale jedhaa? Isa abbaan waadaa isiniif gale jedhaa. Isa abbaan waadaa isiniif gale jedhaa. Abbaan aadaa ilma isaa yeroo nuu kennu karaa ilma isaa waan hundumaa nuu kennuuf karaa qopheessaara jechuudha. Kanaaf jechummaan Kiristoos jedhu iyyuu maanni ankara dhuga jireenya. Ankara dhuga jireenya. Anaan eenyulee gara inni dhufuu hin danda'u. Gara abbaa dhaquu hin danda'u. Gara abbaa dhaquu hin danda'u qofa miti. Abbaan illee karaa ilma isaa waan ta'an gara keenya dhufuu hin danda'u. Jecha hin danda'u jedhu waan hin dandeenyeef miti. Waan waaqa maaliiti? Waaqa qajeelfama waan ta'eef. Waaqa pirinsipilii hin deddeemu waan ta'eef malee waaqa wanti hin dandamne jira? Hin jiru. Waaqa wanti hin dandamne jiru. Haa ta'uutii garuu dhala namaa fayyisuuf daandiin tokkochi abbaan filate eenyu qofa? Ilma isaa Yesuus Kiristoos qofa. Namallee ofitti araarsuudhaaf kan inni fayyadame qofa. Kanaaf waadaa abbaan isiniif gale kan jedhu isa kanaaf. Namni tokko kiristaana dhugaa ta'uuf dirqama hafuura qulqulluu fudhachuu danda'u qaba. Hafuura qulqulluu yoo hin fudhanne namni tokko yaada sammuu waaqayyoo qabaachuu hin danda'u. Jireenya bara baraatti illee galuu hin danda'u. Amma namoonni baay'ee yeroo tokko hafuurri qulqulluun hin jiru jedhaatanii jedhan. Hafuurri qulqulluu yoo hin jiraanne hafuurri qulqulluu yoo hin fudhanne namni kiristaana ta'uu hin danda'u. Jireenyi lammaffaa dhalachuu jedhu hafuura dhugaa irraadha jechuudha. Kanaaf waadichi waadaa inni nuuf galeedha. Waadaa abbaan galeedha. Kanaaf Kiristoos annan deemaa jajjabeessaa kan biraa isiniif erga. Yeroo jedhu yoo qaama kan biraa akka kanaan dura hin beekamne ta'e Kiristoos maaliin cuubame? Yoo qaama kanaan dura hin beekamne ta'e duuka buutonni 72 maaliin hafuura seexanaa baasan? Maal jedha? 70moonni hafuura seexanaa baasanii gara Kiristoos maal godhan? Dhufan hafuura amaan nu ta'e jedhan. Nu abboomamee jedhan.
jennaan in Kiristoos kanaaf maal hin ta'inaa jedheen hin gammadinaa maqaan keessan isa waan barraa'eef galmaa gammada galmee jireenya irra waan barraa'eef gammadaa jedheen aha kanaaf Kiristoos gara samiitti gaafa ol ba'e hafuurri qulqulluun kennamuun waan dura hin jirre dhufe miti waan dura jirutu humnaan maal ta'e humnaan dhangala'e jechuudha sababni isaa wangeela Yohaannis boqonnaa 20-22 irratti 21 irra gadi yoo dubbifnu akkuma abbaan ana erge anillee maal isin godha jedha akkuma abbaan na erge anis illee maal godha isin erga akkuma abbaan na erge anis isin erga jedhee eff isaanii jedhee hafuura isaanii baafatee hafuura maal godha jedheen fudhadhaa jedheen okay akkuma abbaan na erge anillee isin erga akkuma kanaan dura ilaalaa turre abbaan ilma isaa yeroo ergu maal godhee ergeef hafuura qulqulluun dibee hafuura qulqulluun guutee maal godhe erge jechuudha tole amma gara yaadaatti as yoo deebine isa abbaan maal godhe waadaa galee san isiniif maal godha jedheen haga isinii dhufuuf maaliin godhinaa asiin bahinaa jedheen kanaaf isa kana erguu irratti aboo qabu inni jechuudha abba Kiristoos asii ol ba'uun hafuura qulqulluu dhangalaasuu abbaatiif maaf sababa ta'uu danda'e sababni isaa wangeela Yohaannis boqonnaa 7 irratti akkana jedha Kiristoos yeroo dubbatu hafuura qulqulluun ammayyuu maal hin taane jedha hin kennamne sababni isaa Kiristoos maal waan hin taaneef gara ulfinaatti ol waan hin taaneef kanaaf hafuurri qulqulluun kennamuun gara ulfinaatti ol fudhatamu Kiristoos wajjin wal qabata jechuudha okay Kiristoos ulfina qaba amma waa'ee ulfina Kiristoos ilaalla jechuudha dubbicha kana yeroo qabu jechuudha maal jedhe abbaadhaan ulfina kanaan dura du'aa deebisamiin hin uumamin si biratti qabu san maal na godhe ulfina naaf kenne okay lafa kanarra yeroo jiraatu ulfina qabu ture isa adda baafachuuf ammoo wangeela Yohaannis boqonnaa 27 keessatti dubbisuun baay'ee barbaachisaadha maal jedhe Kiristoos yaa abbaa maqaa kee maal godhe ulfeessi gaafa jedhu Yesuus ka jedhu maqaa abbaati namoonni baay'een akkas jedhu yaa abbaa maqaa kee ulfeessi ka jedhu Yesuus ka jechuun maqaa inni nuti jedhan maqaa abbaati no yaa abbaa maqaa kee ulfeessi wanti jedheefi ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 21 irra yeroo dubbifnu maqaan abbaa eenyu keessa waan jiruuf ilma isaa Yesuus Kiristoos keessa waan jiruuf maal jedhame ba'uu 23 irratti ergamaa koo fuuldura kee maal godhe nan erga of eeggad isa irratti hin ka'in maqaan koo isa keessa jira waan ta'eef gara darbaa kee maal hin godhu siif hin dhiisu jedhan kanaaf Kiristoos maqaa kee maal godhe jedheen ulfeessi jennaan sagaleen akkana jedhu dhufe jedha raawwadhee ulfeessee guddiseera sichi sanan ulfeesse maal godhe nan guddise kanaaf gaafa cuuphamu Kiristoos abbaarraa maal fudhate jedha lammaffaa Phexros 1:17 abbaarraa ulfinaaf guddina fudhate jedha kanaaf lakkaa gaaf cuuphamullee maal fudhateera abbaarraa ulfina fudhateera ammallee deebi'ee gara samiitti gaaf deemu maal fudhate ulfina fudhate adaa gaaf jalqabaa hafuura qulqulluun guutameera ammallee hafuura qulqulluun guutame jechuudha adaanutis duuka butoonni Kiristoos yeroo jinjiranillee hafuura qulqulluu maal godhan fudhataniiru gaafa deebanii Kiristoos guyyaa Pheenxaqoosteetti illee maal godhu jechuudha humnaan fudhatu jechuudha dubbichi dubbii muuvimentii Kiristoos wajjin wal qabatu utuu hin taane dubbii waadaa abbaan galeera abbaan karaa raawwatu waadaa hundumaa karaa inni jenneera karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos jenneera kun kakuu moofaa keessatti illee jira jechuudha fakkeenyaaf Yaaqoobiin gaafa inni dhagaa boraafatee rafu Masilaaliin Yaaqoobiif abbaa wal qunnamsiisu tureera Masilaaliin sun inni ture Yaaqoob kana maaliin geggeeffame jechuudha hafuura Kiristoosiiti Iyyoob Nohi Abrahaam kan isaan geggeeffaman hafuura eenyuutiin hafuura Yesuus Kiristoosiiti sababni isaa abbaan karaan itti gara namaa ittiin dhufu karaa inni qofa waan ta'eef karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos qofa waan ta'eef kanaaf hafuurri qulqulluun lakkaa waadaa inni nu gale jechuudha waadaa abbaan nuuf gale okay Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 13 irraa 10 irraa gad isinii dubbisa maal jennee ture Roomee yeroo qoran Roomee irraa yeroo laalu abbaan ilma isaa nuuf kennuudhaaf erga sassanne akkamitti karaa ilma isaa waan hundumaa maal nuuf kennu jenna tola nuuf hin kennu jenna isa wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 39 irraa dubbisuu hin danda'ama achirra maal jedha namni natti amanu akkasuma haa godhu jedha yaan bishaan jiraata garaa isaa keessaa maal godhu burqa jedha kun waa'ee hafuura qulqulluu dubbate jedha asirra dubbii tana itti deebi'a booddee akkamitti nama keessaa hafuura qulqulluun burqa akkamitti nama keessaa hafuura qulqulluun burqa waa'ee hafuura qulqulluu dubbate jedheera namni dhibbate gara kootti maal godhu jedha haa dhufu yaan bishaan jiraata garaa isaa keessaa maal godhu okay waa'ee kana 39 irratti waa'ee hafuura qulqulluu dubbate jedha eshi hafuura qulqulluun garaa namaa keessaa hin burqaa namni madda hafuura qulqulluu ta'uu hin danda'a baay'ee gaarii
eeyyee hin danda'a. Kondiishinii tokkotti. Hafuurri qulqulluun waaqa qaama qabu yoo ta'an. Yoo hafuurri qulqulluun qaama qabu ta'e waaqa qaama qabu ta'e. Nama keessa bulchuu hin danda'a? Maal jedha Kiristoos? Dubbiin isin dubbadhe kun maal ni jedha? Jireenyas hafuuras. Dubbii waaqayyo hafuuraa? Eeyyee. Keessa deebiin boqonnaa 32 lakkoofsa tokko amma yeroo dubbimu yaa lafa dubbii afaan kootii gobba'ee maal godhu? Dhageeffadhu. Yaa samii dubbii afaan kootii maal godhu? Dhageeffadhu. Barsiisi koo akka maalitti ta'ee qabu jedha? Akka bokkaa, akka fixeensaa. Bokkaan immoo macaafa qulqulluu maal bakka bu'a? Hafuura qulqulluu bakka bu'a. Kanaaf dubbii waaqni dubbatu Kiristoos dhufee nutti hime kanullee fuunee addunyaatti maal godhu jechuudha. Dabarsinu jireenya hafuuras jechuudha. Karaa biraatiin wangeela Yohaannis boqonnaa 15 irratti jirmi wayinii inni dhugaan eenyu jedha Kiristoos. Ana jedha. Isinoo dameen jireenya qaba of keessaa. Maal jedhama macaafni qulqulluun? Waaqayyo jireenya bara bara maal godhu? Nuuf kenni. Jireenyi kunis eenyu keessatti argama? Ilma isaa keessatti argama. Okay, ilmi isaa keessaa jireenya kana fudhachuu dandeenya? Eeyyee ilma isaa keessaa nu kenna jechuudha. Asuun gara jirmaaf dameetti isin deebi'a. Dameen maal godhachuu danda'a? Firee godhata. Fireen sun deemanii yoo facaasanii margaa. Fireen fakkeenyaaf abukaadoon jirmi abukaadoo jedhamu damee abukaadoo jedhamu qabu. Dameen abukaadoo jedhamu immoo firee abukaadoo jedhamu qaba. Fireen abukaadoo jedhamu kun yoo facaafamee dhaabamee maal godha? Hin marga. Jireenyi sun eessa keessa jira? Firee san keessa jira. Firee kana keessa jireenyi jiru kun eessa keessaa dhufa? Jirma keessaa dhufa. Jirma ammoo inni kenna. Abbaa dhaabeetu kenna. Soonu Kiristoos maal taane? Obboleessa Kiristoos taane. Soonu burqaa jireenyaa taane jechuudha nama. Argitanii? Burqaa jireenyaa taane jechuudha. Kanaaf macaafni qulqulluun waadaa eenyu isinii gale jedha. Waadaa abbaan isiniif gale. Waadaa kana fudhanna jechuudha. Abboonni keenya waadaa kanaan jabaata. Kiristoos qaamaanillee dhufee lafarratti yoo argamne karaa Kiristoosii karaa hoolaa qalamuu. Adda barnoota sanbataa irratti walaala turre karaa hoolaa qalamuu waadaan isaanii gale maal ta'a ture? Galmaan gaamaa ture jechuudha. Kanaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti illee jajjabeessaa kan biraa isiniif erga gaafa jedhu Kiristoosii sila qaamaan lafarra deemaa jiru hin taane maal isaa jechuudha? Hafuura isaatiin jechuudha. Kanaaf waadaa abbaan isinii gale. Ka biraa waadni kenna maaliif? Antiifuu isaaniif ta'a jedha. Mee Hosee boqonnaa 14 lakkoofsa 5 jedhanii dubbifne kaane deebinee nullee antiifuu akka ta'an jechuudha. Kiristoos illee akkas akka ta'u lafa kaa'e. Mee eeruu tanniin sadii wal faana naa qabadhaa. Sababni isaa dubbiin kun dubbii dhimmi hafuura qulqulluu dhimma addunyaa bakka namatti adda godhu. Jaalannee jibbine illee dhimma waldaalee bakka namatti adda godhu. Jaalannee jibbine illee dhimma garee lamaan keessaa garee tokko keessatti barbaachisu. Sababni isaa namni hafuura fudhatee fakkaata waan ta'eef. Hafuurri fudhataa hafuura eenyuti ka jedhu gaaffii deebii argachuu qabu jechuudha. Tole Hosee boqonnaa 14 macaafa Hosee boqonnaa 14 lakkoofsa 4-5. Waaqayyo jedha lakkoofsa 4 irraa ana. Argitanii maal jedhaa? Ana. Waaqayyo ana irraa garagaluu isa dhukkuba itti ta'e irraa isaan nan fayyisa. Waaw! Dhukkuba kan itti ta'e maalidha jechuudha? Waaqayyoon irraa garagaluu kenna jechuudha. Ana irraa garagaluu isa dhukkuba isaanii ta'e irraa maal godha? Isaan nan fayyisa. Aarii koo isaan irraa waan deebi'eef fedha garaa kootiitiin isaan maal godha? Nan jaalladha. Kanaaf macaan qulqulluun maal jedha? Waaqayyo tokko jalma isaan kennuutti biyya lafaa maal godha? Jaallate jedha. Jaallate inni jedhu kun dhukkubbii kennara maal godhuuf? Nu fayyisuudhaaf. Nan jaalladha. Amma kana qofa miti. Ilma ofii nu kennu nu jaallate jenneera. Lakkoofsa 5 irratti warra Israa'eliif akka tiifuu bokkaa nan ta'a. Ila akka tiifuu bokkaa kennaaf miti kenni jedhaa. Tiifuu bokkaa maal godha jedhaa? Nan ta'a jedhaa. Nan ta'a jedhaa. Isaanis akka daraaraa in daraaru akka mukkeetiin Libaanoon hidda isaanii maal godhu? In yaafatu. Waaw! Waaqayyo ilma ofii nuu kennuun of nuu kenni jechuudha. Sababni isaa ilma isaa keessa eenyummaa isaatu jira waan ta'eef. Karaa ilma isaa immoo hafuura qulqulluu maal godha? Still now dhala namaa wajjin karaa yeroo inni abba ilma ofii nuu kennuudhaan karaa ilma isaa immootu hafuura qulqulluu nuu kennuudhaan. The Godhead started with humanity. Inni jedhu sun abbaa ilma maali? Hafuura qulqulluu. Abbaan abbama. Abbaan ilma hafuura qulqulluu yeroo jedhamu namni yeroo baay'ee deddeebi'eetuma gara biraatti. Okay. Abbaan abbama ilmis ilmu hafuura qulqulluu maali? Hafuura.
hafuurri qulqulluu. Kanaaf namni sarara kana gadi jaalala ilma isaa nu jaalate achiin booda mootu aan jedhaan aan isaaniif tiifuu nan ta'a qaama biraa jedhaan jiru. Kiristoos illee hafuura qulqulluu isinii kenna gaafa jedhu ergaa Yohaannis 1:13 irraa maal jedha? Hafuura ofii isaarra maal waan godhe jedhu? Hafuura ofii isaarra nuu kenne jechuun ufuma nuu kenne jechuudha. Kanaaf Waaqayyo ofii isaaniitti hiifuu isaaniif ta'a jechuun hafuura kiyya isaanii maal godhe jechuudha? Isaanii kenne jechuudha. Sababni isaa maal jedha Macaafni Qulqulluun? Hafuuruma namicha keessa jirutu waa'ee namichaa maal godhe? Beeka. Akkasumas hafuura Waaqayyootu waa'ee Waaqayyoo maal godhe? Beeka. Kanaaf hafuurri keenya hafuura Waaqayyoo wajjin walii galee ijoollee Waaqayyoo kennu dhugaa baaka jedhu. Akkamitti akka dubbiin walitti hidhamu ilaala. Eshi asirra maal jedheera Waaqayyo? Ofii kooti maal isaanii ta'a jedheera? Tiifuu isaaniif ta'a jedheera. Dubbiin kiyya maal jedheera keessa deebii 32 irratti mootu tiifuu bokka jedheera. Dubbiin kiyya bokka jedheera. Ofii kanaaf dubbii isaa jechuun isuma jechuudha. Kanaaf kitaabni hafuura akkana jedha. Bible is not only a written word, but is exactly the voice of God. Kitaaba yaaraa jiran. Macaafni qulqulluun dubbii waaqni barreeffama isaa qofa duun taane sagalee isaati jedha. Sagalee isaa jechuun amma yeroo an dubbadhu dhagaattu miti re. Exactly and literally macaafa qulqulluu akkas fudhachuu danda'a. It is a voice of God. Akkas fudhachuu danda'u qabaannee hin jenne jedha. Kabira mee Mikiyaas keessa danda'a. Milkiyaasii miti Mikiyaas 5:7. Beekaa qofa asii Waaqayyo ofii kiyya maal ta'a jedheera. Tiifuu ta'a jedheera. Tiifuu bokkaa ta'a jedheera. 5:7 irraa immoo akkana jedha. Ijoollee Yaaqoob keessaa warri hafan. Ijoollee Yaaqoob keessaa warri hafan. Saba baay'ee gidduutti akka fixeensa Waaqayyo biraa dhufu akka tiifuu biqiltuu irratti roobuun ta'u. Nama nabdatanii ijoollee namaas maal hin godhan? Hin eeggatan. Waaw! Ijoolleen Waaqayyo keessaanuu haftuun saba baay'ee maal ta'u jechuudha? Tiifuu ta'u. Kana jechuun nama baay'ee maal ta'u jechuudha? Hafuura qulqulluu ta'u. Maal jechuu barbaaddeetti waan akkanaa? Kan jedhaaru dubbii Waaqayyoo namaaf maal godhu? Ta'u. Jireenya namaaf ta'u kan jedhaaru kan. Sababni isaa jireenya Waaqayyootitu, dubbii Waaqayyootitu, ulfina Waaqayyootitu, jaalala Waaqayyootitu, hafuura Waaqayyooti waan ta'eef. Kitaabni hafuuraa namni Waaqayyoon jaalatu obboleessa ofii akka ofiitti jaalachuu qaba. Kun maalidha jedha? Hafuura Waaqayyooti jedha. This is the spirit of God jedha. Kanaaf waadaa inni nuuf gale jedha. Waadaa abbaan nuuf gale. Anti fuutaa jedhee waadaa galeera. Bokkaa koos irra roobsa jedhee waadaa nuuf gale. Hafuura koos irra maal godha jedheera? Dhangalaasa jedheera. Aadaa kanaaf ilma ofii nuu kennu. Ilma ofii nuu kennuun isaa karaa waa hundumaa qindeessuudha. Ilma ofii nuu kenna abbaan. Gaafa inni dhufee Maariyaam irraa dhalatu gaafa sadii kan inni nuu kennu. No gaafa jalqaba udaarri isa hin uumamin hoolaa maal ta'e jenna jaallu gudduun hoolaa qalameen jira. Keessaanuu uumama nama wajjin wal qabsiifne immoo ta'u gaafa namni cubbuu hojjete qullaa namni baala ofitti haguuggee jennaan Waaqayyo maal itti godhe? Gogaa itti uffise. Gogaan itti uffifame kun isa qalame hoolaa Waaqayyoo mul'iseetiin jedha. Kanaaf Yohaannis ilaa hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu addunyaarraa fuudhu jedha. Kanaaf hafuurri qulqulluun nuti eeggataa waadaa inni nu gale waadaa abbaan nuuf galedha. Kanaaf Kiristoos ani isiniif kenna gaafa jedhu kan abbaan maqaa kootiin maal isinii godhu jedha. Kan abbaan maqaa kootiin isiniif ergu jedha. Kan abbaan maqaa kootiin isin ergu. Kanaaf hafuurri qulqulluun gara kenna abbaa irraa of the father from the father. Abbaa biraa abbaa irraa fuudhee isiniif erga jedha. Sababni isaa abbaan madda waan hundumaati waan. Kanaaf waadaa abbaan kenna nuuf galeetiin jedhe eeggachuu qabna. Kanaaf hafuurri qulqulluu kabraa afur bokkaa booddee eeggataara. Bokkaa booddee eeggataara. Okay, namni baay'een bokkaa booddee eeggataara. Bokkaa booddee wanti eeggataaruuf maal ta'u? Iyyansa guddaa iyyuuf bakka dammaqee kiristaana jabaa ta'u. Yeroo baay'ee kan lallabamu. Okay, bokkaan booddeen kiristaana jabaa nama godhaa? Hin godhu yookaan buqqisee balleessaa. Bokkaan biqiltuun hidda godhatee yoo hin jiraan maal godhu? Akka malee yeroo maal godhu? Buqqisee balleessaa. Bokkaan booddee yeroo dhufu waalachuu dhiittee bilcheessa. Kardaa dallee bilcheessa. Qamadillee bilcheessa. Bokkaan booddee dhufuun hunduu garee ofii akka godhatu. Bokkaan booddee gaarii qofa miti. Hamminallee guddaa qaba. Wal makanii deemuun hin jiru. Bokkaan booddee dhumarratti roobe jechuun wal makanii deemuun hin jiru. Maal godhata waan ta'eef? Hunduu ija godhata waan ta'eef. Macaafni qulqulluun maal jedha? Ija isaaniitiin isaan maal godhu? Beektu jedha waan ta'eef. Ija godhatee hunduu gargar baay'ee kalarii isaa tolfatu. Amma wanti waliin deemuun hadhaaruuf wanti addunyaa caalaayyuu wal jibbuun baay'ataaruuf wanti dhugaa macaafa Phaawulos maal jedha? Na deeggaran illee haa ta'uti gana waliin dubbisaa ture. Na deeggaruun illee haa ta'uti na mormuudhaan Kiristoos qofti maal haa ta'u jedha?
namni afur qulqulluu yoo guutame akkas ta'a. Hammina namaati miti kan ni yaadu. Bu'aa waan saniif kan yaadu. Adda garuu akka nama yoo amane na wajjin maal ta'uu hin dandeessu. Waaqeffachuu hin dandeessu. Karaan deemuu irra maal gochuu hin dandeessu. Deemuu hin dandeessu. Dubbichi kun guddataa deema jechuudha. Because hafuura garaagaraa waan ta'eef. Hafuura garaagaraa waan ta'eef. Hafuura garaagaraa waan ta'eef. Kanaaf dhugaa irra gadhaabannee garee keessa jiru adda baafnee baay'ee barbaachisaa. Ija godhannee isaan kunniin warroota rakkoo guddaa keessaa darbanidha kan jedhamu. Mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 4 irratti arrabni afaan arraba isaanii keessaa maal kan hin argamne? Soomni kan hin argamne. Lafa horichi dhaqutti horicha duukaa maal godhan? Ka deeman. Isaan kunniin warra jalqabaa ta'e warra waaqayyoo fi horichaaf maal ta'anidha jedha. Adda baheedha jechuudha. Kanaaf isa adda baanee waadaa abbaan keenya nu gale fudhannee ija godhachuu akka dandeenye waaqayyo kadhan keenya nu haa eebbisu. Eebbifamaa. Kadhata godhannee xumurra kadhanna. Dhugaadhaa isa nu barsiifteef waan sammuun keenya hin tilmaamne kennaa addaa abba isa waadaa nu galti karaa ilma kee waan nu raawwatteef galanni si haa ga'u. Ammallee akkuma tu jette dhadhaa isiniif banamaa kadhadhaa isiniif kennama jettee isin namoota taatanii ijoollee keessaniif kennaa gaarii kennuu kan beektan yoo ta'e abbaan keessan inni waaqa irraa immoo akkamiin caalchisee hafuura qulqulluu isiniif hin kennudha jedha dhugaan dubbii keeti. Dhugaa kana keessatti akka of eennuuf dhugaa hafuura kee qulqulluun guutamnee kennaa gaarii kan kee fudhannee seenaa lafaa xumuruu akka dandeenyu nu gargaari. Ofii keenyatti diinattis dabarsitee nuuf kennin. Fedha kee raawwadhu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos irratti kadhanna abbaa. Ameen.